Ashamaa akkam jirtu hordofni YouTube chaanalii koo baga nagaan dhuftan. Har'a barumsa isinii qabadhee dhufe bilbila kan keenya irratti nama xalafee lakkoofsa sana baruuf isinii qabadhee dhufeera. Haala lakkoofsa itti barruu sana dandeenyu isinii qabadhee dhufeera waan ta'eef lakkoofsa sana haala barbaadan argachuu dandeessu. Bilbila keenya xalafanii gidduutti dhaggeeffachuu ni danda'u. Isa dhaggeeffatamu sana immoo xalafamee hin xalafamne yoo adda baasuu ni dandeenya. Yookaan immoo yeroo namni isinii dawwalu yeroo baay'ee hin baru yoo ta'e yookaan xiriyyaas talaallee yoo hojjete lakkoofsa abbaa hidha sana irra gahuu dandeessu. Haala ittiin baasan appilikeeshinii osoo hin taane lakkoofsa bilbilaa keessan keessa galtanii barumsa sana keessa deemeen sana agarsiisa. Garuu dura erga subscribe gootanii bukkee notificationii olii gochuun sheerii subscribe gochuun dagatinaa. Gasumaan gara barumsaatti isin geessa. Erga lakkoofsa iddoo bilbilaa galtanii star masalaal 61 masalaal erga yoo gootan ni argattu bichaacha. Kun lakkoofsa kana ni argattu. Lakkoofsa kana immoo akka hin daganne irratti nu barreessitu. Erga irratti barreessitanii bakka silkii yookaan tuqxanii dawwaltan takkaan cuqaastu. Kunoo haala kanaan nu fide call forwarding voice kan jedhu kun lakkoofsa kanarratti ameera. Lakkoofsa kanaan baay'ee yookaan beekuu dandeessu yookaan beekuu dhiisuu dandeessu. Lakkoofsa kun barameera waan ta'eef akkamitti immoo ofirraa kaasna yoo ta'an innis koodii mataasaa danda'e qaba. Garuu erga koodii sana ofirraa kaastanii irra deebistanii akka inni kaaneef ka'uusaa adda baafachuu dandeessu. Amma kallachumaan akkaataa irraa kaasan sana agarsiisa. Masalaalii duwwaa 2 masalaal erga gootanii ammas ni dawwaltu. Kunoo haala kanaan erga gootanii booda irraa ka'eef kaanesaa deemtanii ammas ilaaluuf star masalaal 61 masalaal gootanii irraa ka'eef kaanesaa adda baafattu jechuudha. Kun voice note forward kun silkiin silaa namaatti forward ta'e amma kun forward hin taane haala kana darakaa irra deebiin hadaraa siin ja'a. Subscribe sheerii gochuu hin dagatinaa. Barumsa kanatti isinii aanee qabu immoo wifi paaswordii isaa akkaataa itti jiran isinii qabadhee dhufaa. Paaswordii wifi nam tokkoo jijjiiruuf yookaan immoo kan mataa keessanii yoo jijjiiruu barbaadan isinii qabadhee dhufaa. Nu eegaa hamma deebinee wal agarruutti nagaaf naaf tura.